Dhaabbanni miidiyaa Hegeree himannaa sobaa dhaabbanni miidiyaa OBN irratti bane jalaa walaba bahuudhaan gara hojii idilee isaatti deebi'eeti jira. Hegeree Niwus Neetworkii himannaa dhaabbanni miidiyaa OBN irratti baneen guyyoota 17 hojii addaan kutuun ni beekama. Dhaabbanni miidiyaa Hegeree waggoota 6 dabraniif dhugaa fi haqa uummata Oromoo dhokachaa ture addunyaatti mul'isuudhaan ummata isaa biratti jaalala guddaa horateen sadarkaa Afrikaatti miidiyaa awwaardii fudhate ta'uudhaan ni yaadatama. Dhiyeenya ammoo himannaa sobaa miidiyaan OBN irratti baneen eebila 16 qabee ugguraa kaampaanii yuutuubiin irra kaa'ameen guyyoota 17 hojii addaan kutee ture. Himata ragaa maleessa OBN HNN irratti bane kana jalaa bilisa bahuudhaan caamsaa 3 bara 2025 gara hojii idilee isaatti deebi'eeti jira. Hegeree miidiyaan haqa uummata Oromoo Oromiyaa keessatti awwaalamaa ture akkuma ifa baasaa ture dhugaa uummataa karaa miidiyaalee mootummaa dhokatee gabaasaa turuudhaan miidiyaalee mootummaa ajandaa mootummaa qofa gabaasuun dhugaa uummataa awwaalaa turan biratti jama isaanuutiin ilaalamaa turuun dhaabbanni miidiyaa OBN himata dhugaarraa fagaatee 42 irratti banuudhaan yaalii miidiyaa Hegeree cufsiisuu taasiseeti jira. Kanumaan wal qabatee himannaa OBN irraa dhiyaateen hundeessaa fi hojii gaggeessan waliigalaa dhaabbata Hegeree miidiyaa obbo Gammadaa Suutee hoogganaa dhaabbata miidiyaa OBN obbo Ofisaa Balaayinaa qunnamuudhaan himannaan dhiyaatee dhugaa kan hin taane ta'uu itti himuudhaan himannaan dhiyaatee akka irraa kaafamu gaafatee ture. Ta'us garuu hoogganaan dhaabbata OBN himannaa sanirraa deebi'ee ilaaluudhaan akka irraa kaafamuuf beeylama qabatus beeylama sanirraa fagaachuudhaan kaampaanii yuutuubii guyyaa 7 keessatti himata akka ifirraa falmaniif carraa kannee ture gara guyyaa dabalataa guyyaa 10tti ol guddisuudhaan himannaan dhaabbaticharraa dhiyaatee ragaa kan hin qabnee fi Hegeree miidiyaan ragaalee dhugaa dhiyeeffachuudhaan himanni dhiyaatee ragaa kan hin qabne ta'uun erga mirkanaa'een booda walumaa gala guyyoota 17 booda caamsaa 3 bara 2025 gara hojii idilee isaatti deebi'eeti jira. Yeroo ammaan tanaa dhaabbilee miidiyaa Oromoo wayita silaa waltumsanii odeeffannoo haqaa irratti dalaganitti shira garaagaraa walirratti hojjechuudhaan hanga sadarkaa wal cufsiisutti yoo deeman dhimma kana ilaalchisee ammoo hayyoonni Oromoo dhaabbilee miidiyaa Oromoo yeroo itti waltumsanitti walirratti duuluun wal cufsiisuun gaarii akka hin taane dubbachuudhaan dantaa saba Oromoo irratti miidiyaaleen Oromoo waltumsanii hojjechuu akka qabanis dhaamaniiti jiran.